Ganna 8 dura gujii ma'ee bokkootti baalli kan fudhatan abbaa gadaa jiloomannoo baalli abbaa gadaa roobaleef dabarsanii kennanii amma ayyoomanii jiru. Sirni torbeen dura bakkuma baalli fudhatanitti gaggeeffame gaarii akka turu kan dubbatan hayyuun gadaa Oromoo bara gadaa kiyyaa bu'aa ba'iin itti baay'atullee gadaa namtuu hin qabdu jedhanii akkas jechaan yaada kennu. Wanti keessa tarri waan bacaa gadaan waan nagayaa malee waan ifin dubbatu nagaya qofan nu mudatee wanni hamaan hin jiru galata waaqaa adda lubbuun geenne nagayaan baalli kennine dansaa qofan nu mudate wanni hantuun hin jiru. Akka dande hojjadhee katti gaabbu hin jiru kan dadhabee hanqadhee lifti dhaamadheera kaanii haala nageenyaatiin gahuu dadhabee inni nu hojjeta. Gadaa roobaleetiin kibxata torbiyaa irraa abbaa gadaa ta'uun kan baalli fudhatan abbaa gadaa jaarsu dhugooti. Jaarsu dhugoo gujiif abbaa gadaa 75ffoodha. Itti baay'ee bareeda. Lallaba yuubaa torbaan tokkoo fi yuubbi lalladde yuubbi yoo lalladde immoo intala adimalee kan fuune intala gosa gaafatanii akka fuudhan kana lallabaa turte. Lallabi isaanii sun akka biyyaan bulchinu biyya kanaarraa kan nagaa ta'u guyyaa 17ffaa baalli harkaa wal fuune jilli bareedaa gaarii ture. Amma jilaa san dhaqqabuuf waan bacaa keessa dabarree dhulle ani abbaa murtii kuusaa ture achiin gara raabaa dhufe achiin gara doorii dhufe waddeessa muree guyyaa carraan na dhaqqabnaan gadaa ta'e. Amma abbaa gadaa dhaqqabe waan ta'eef wanni ani itti xiyyeeffadhe haala nageenyaati. Nageenyi yoo jiraate qotachuu, bocachuun, daggalachuun ni jira. Yoo nageenyi hin jiraatin karaa baanee deemuun hin jiru waan ta'eef tokko ammoo waa kadhataa haala nageenyaa kanarratti nageenyi bu'uu qabaa. Gadaan roobalee rooba qabdi, waraana hin qabdu, nagaa qabdi, dhukkuba hin qabdu. Jennee wanni gadaa ta'anii kan dabarre waa kanurraa kan jenneerra kana itti yaadaa turre. Kanattis dabalata uummanni Oromoo rakkoo nageenyaa keessa jira jedhamu keessaa akka boqotuuf abbootii gadaa kaan waliin ta'uun akka hojjetan illee dubbatu. Gaaffii gama gujiirraa hundeeffama godina Boorana Bahaa hordofee dhufe jedhamu irrattillee abbaa gadaa jaarsa dhugoo akkas jedhu. Oromoo wallaabe malee dhiigumfaatti wallaabe malee nama dhiimuuti. Kun ammoo nagaa akkamitti buunyaa mari'anneeti. Jennee wanni amma nageenyi lamaan haalli kun badaa waan ta'eef waan yaachisaa ta'eef ammoo nagaa kana ammoo walii gallee akka nageenyi kun bu'u gadaa keenyatti yuuddilla kan lallattee waraanni hin jiru, dhukkubi hin jiru, namni wallabiis hin jiru, isii wayii kan baane jedhanii lallabane waan ta'eef waaqayyoo nu gargaaree nageenyi dhaabbatuu qaba. Haalli jiru hammaataa waan ta'eef wanni gadaa ta'anii tiltabtu waan ta'eef. Akka nageenyi dhaabbatu yaadaa ture. Obbo Adoolaa Mi'eessaa itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Gujiiti. Baalliin gadaa Gujii kun seenaan isaa addaa jedhu. Gadaan Gujii kun yeroo tokkolleef addaan hin kunne dhiibbaan sirnaa adoo jiru, dhiibbaan amantaa adoo jiru, carraa kamiinuu akka ammaa adda jitiin duudhaasaa, jeebanummaasaa kan ganamaa eeggate baalli walakkaa fuudhame ta'uu isaati. Kanaaf bara kana ammoo haali ittiin inni gaggeeffamu ka duriillee ol karaa adda ta'een Oromoo hundirraa hirmaateera. Biyya keessaas biyya alaallee Oromoon Keeniyaarraa hirmaateera. Somaaliilaandirraa hirmaatee jira. Sabaa lammiin akkuma san baay'inaan hirmaatee jira. Kanaaf inni kun immoo tokkummaa biyya sanaa, waliigaltee biyya sanaa, nageenyummaa biyya sanaa agarsiisuudha. Sirni kun sirna kiyyeedhee namni kamiyyuu fedhii isaatiin dhufee irratti hirmaatee jira. Sirni namni hedduminaan irratti argame jedhan kunis rakkoo nageenyaa tokko malee xumuramuu obbo Adoolaan dubbatanii ardaa jilaamee bokkuuttis eegarri galmii ijaaramuuf akka jiru aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa sirna kanarra turan waadaa seenanii akka turanis dubbataniiru. Kana keessa ammoo haadhoon isaati yookaan abbaan isaa ardaa jilaa amma mi'ee bokkoo jennu kana. Lafti kuufiif eegamee wayyuudha. Namni tuquu hin qotanuu, hin ciranuu, bosonaa marfamee jira, bishaan marfamee jira. Kanaaf giddugala kanarratti kan yaadaa jirru amma akkuma bara baraan namni lakkoofsa isaa dabalaa dhufaa jiruun immoo gaafii hawaasa keessa jirulleen galmi guddichi giddugalaa mi'ee bokkoota ijaaramuu qabaa jedhu gaafii yeroo dheeraa ture. Giddugalee asitti ijaaramuu qabaa agarsiisa hambaalee aadaa garaagaraa itti arguuf akka uummanni uummata hawwatu waan uummata harkisu waan gadaa agarsiisu. Ajeedu kana yaada keessa galame gaafii uummataalee ture gaafii kennaalee ture kanaaf immoo kabajamoo pirezidaantii keenya mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo darbe san dhufanii arganii kanaaf gadaa roobalee waggaa 8 sana keessa immoo kanaaf galmi giddugalaa guddaan tokko isin ijaaramaa akka jedhu waadaa galee innis deemee jira.
Amma jila booda keessummoota hedduun qe'ee qabaa kan jedhan abbaan gadaa jaarsa dhugoo dhaloonni kun duudhaa gadaa keessa jiruuf bakka kennu akka qabullee gaafatu. Walharkaa fuudhuun gara aangoo baallii gara roobalee jaarraa 75ffaatti qaxxaamurte waan ta'eef alli keessummaa harkaa naqaba. Jalqaba nama yoo ta'e namni ammoo wal beekuu qaba abbaa haadha beekuu qaba. Dhalooti ammaa abbaa fi haadhalleen akka dansaan beekanu aadaa abbaa gadaa kana waa isii waltuqiisa hin qabaannee fi kabaja qabdi. Ilmi haadhaaf kabaja qabaa. Abbaaf kabaja qabaa. Guddaa hariyaa abbaa isaatti kabaja qaba waan ta'eef dhalooti kun akka wal jaallatu akka wal qabatu barataalleen barsiisa akka inni ajajamu dhaansa isaanii dabarsiisa kana ta'a. Abbaa gadaa jaarsa dhugoo maatii gadaa isaanii waliin mari'atanii dhiyeenyatti tumaa lallabuuf akka jiran illee himaniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.